bulchite achi hidhaadhaan bulchite achi. Hidhaadhaan bulchee hidhaadhaan oolchee guyyaa gadhiisirre. Bira teessee eegaa turte moo hidhaa hiitee deemte bira? Dhugaa waaqayyo dubbachuuf taananii irriibummaa kan jedhan ija kiyyatti hin dhumne taa'atuman bule. Rabbumatu na argaa taa'atuman bule balbalarra. Maaliif har'aaf irriiba maaltu na qaba? Diina harka kootti galfadhee irriiba na qabaayi. Okay, moditarri hayyuu naa galchaa. Moditarri hayyuu galchaa al tokko itti fuftaa hayyuu galchaa moditarri al tokko nan dhufa. Warri natti dawwalaa jirtan immoo asirratti na laalaa warri natti dawwalaa jirtan stop. Odoon du'e har'a haadha kootu bu'aa abbaa kootu bu'aa obbolaa kootu bu'aa wanti isin naa gootan tokko hin jiru. Sababni isaa nama lama jireenya kana keessatti nama lama bichaadha kanan galateeffadhu. Galata narraa qaban narras taananii. Garuu natti hin dawwalina. Wanti isin natti dawwaltan tokko hin jiru. Anarraa inni fira argatee inni obboleessa argatee inni hiriyaa argate kuni wal beekna hundi keenya. Baanee hin dubbannuuf malee wal beekna. Mara nyaata. Maalan akka isaati ashqabaacii akka isaati gadhee haadha ishee. Follow gochuun hin dagatinaa. Abdii amma tartiibaan olli isin galchaa. Abdii Nagaashis galchaa. Gara xumuraatti jirra. Abdii Nagaash galchii. Toofiq Dedoo sol galchii. Nama galchinee yaada sii kenna. Okay. Ga xumuraattan si galchaa. Akka birrii faa irraa awwalchiifattetu jira. Aleksi Taayyees hoo jiraate galchaa. Aleksi Taayyees galchaa. Birrii irraa fudhatte odeeffannoo jedhutu jira. Hayyuu warran siin jedhu kana galchii. Odeeffannoon barbareen hiitee birrii irraa awwalatte jedhu kun akkamiga? Ijoollee dubartootaati. Alex Poolisiin na qabeera na qaqqabaan jedheen ijoollee shamaraati jechuudha. Anuma akka isaati isaanis Bayyesuus Simodoon jechoota isaanii haasa'ansiibanii baay'ee zaganana dhugaa waaqa. Itti haasee akkas sadeen isaaniitu daddafanii tibboo diraama 3,000 naa kennan naafaa jiraatan ibboo isaanis galata qabanii. Poolisiin naqabee birriidhaan na qaqqabaa jedhee? Natu jedheen malee maal inni jedhaarre silkii silaana harka jira akkam barbaadetti naasa'a. Namoonni jedhu sana ammoo? Dubartoota barbaaddadhee raawwadhee taasee akkasii maal hojjennaa wayyoo anaa nyaatu kaa jedhan anaa nyaatu. Si dhaqqabna jedhan kunis kun immooti ka na shawwadame daawwantani na shawwadame irratti ijoolleen dhiiraa irratti dawwalaa turanii. Isaan irratti illee itti taasa'ee lakkaa inni gizeenan itti taasa'u tokko akkuma ammoo manaa galchuu ka'etti inni mana ga'e. Inni mana ga'ee silkiin kun hatameeti jedhe daddafee jechuudha. Hatameeti mee sagalee naa qabinaan jedhe. Nan dhiise bakka. Akka inni mana ga'e naqqa'ee numan dhiise. Birrii sana ijoollee si ergan gaa. Hayyu musliimaa galchi Abdii Nagaashii musliimaa galchi. Biricha 3,000 sana irraa fudhatte. Aywa. Ishi bo. Eega birrii sii kennee kee maaltu ta'e? Homtuun taane kan hunduu yaanii asirratti ba'ee dubbadhee dhadhagaanii jiranii na arrabsuutu dhufee na loluutu dhufee maalootu dhufee maal galchee na lola moodiisan. Natu naa kennaa dirqamaan dhaqee kiisii isaanii keessaa seenee fudhadhiire abbaa manaa ofiittis erga waan ta'e jennaan na galchaaree. Dhaqanii abbaa manaa ofii haa gaafata silkii kiyyaanii miti ani ergan. Silkii kiyyaatti miti. Silkii isaatii dhuma durittaa isaanii erga waan ta'e jennaan dhaqanii haa gaafatatan bakka argan. Wanta malakkatu waa'een isaaniitis. Sa'aatii meeqatti lakkifte? Waalaikum salaam obsaa. Sa'aatii meeqatti lakkifte? Sa'aatii 2 walakkaa guyyaa keessa jechuudha. Warra gastii raawundayyuu fooloo godhaa. Hai. Ishi sana booda nagaa deemee iji isaa nagaadhaa barbareen duudeera. Badee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
ejji isaa barbareen badeera mee Aleksii dubbadhu waan dubbachuu ta'e. Ayyee galatoon akkam jirta buleettii keenya nagaadhaa. Warri as jala komentiin taane barreessaa jirtan hireen kun akkasiin hin qaqqabne asinii sodaadhe keessaan qabu booddee ilaallachaa sirbaa jechuudhaafi ani gama tokkoon gochaati goote kana waan akkasii Aleksii yeroo tokkitti afaayitan si qaba wayifanii waan namni hubachuu qabu tokko nama ifa manaa godhi nan goolaba hedduun biizina godhe sana booda yaada kennattanii namoonni mana fooloo gone fooloo godhaa ijoollee gastii daallee fooloo godhaa gara yaadaattan si deebisaa fakkeenyaaf warri soba jettanu naa dabee na baase tiiktookii kaan suuraa isin agarsiisaan ture bakka isin itti ibidda jalatti qabsiifte mujichas argachuu na yaala suuraan oolmaanii nan qaba waan ta'eef dubbisuuf na yaala bakka isin ibiddatti qabsiifte keessattuu immoo bakka inni itti hidhamee jiru Itoophiyaadha jedhanii namoonni hedduun qeeqa kaasanii turanii kan akka viidiyoo waraabdee naa ergituun godhee viidiyoo waraabsiseen ergisiise jechuudha. Kallattiin jechuun afata sanatti Itoophiyaadha jedhanii garuu biyyoota arabaa keessa bakkichi waan bakka tittiidha sun bakka gatamaa wayiiti jechuun bakka namni meeshaaleen caccabaa wayii taa'u natti fakkaata yeroo laalu waan namni jiraatu sun fakkaatu waan akkasii wayii. Aywa. Eeyyee. Okay. Bakka afattii sana yeroo tokko agarsiisuu dandeessaa qoyal tokko akka namni hubatuu fi bakka inni itti hidhamee jiru sana ammatti arguu hin dandeenya? Rakkoon qabu. Si mijataa? Rakkoon qabu. Yaa, let's go. Farshaa sana agarsiisi bakka itti hidhamee jiru feesbuukii jala gallakkiseera waan ta'eef farshaan sun akka biyya arabaa ta'e laayivii kallattiin hordofan ijoolleen baay'ee naqeeqaa turanii gallakkisee gurbaa sosobaa kana fa'aa afuufaa minaan jiraa ture hidhamee tumame bakka. Hidhameera tumameera namaneera sababni isaa barbaree irra ciisu harkiin gixxiin godhamee hidhama sinii galee ana manee fudheera jechuudha siitaa fudhatta siidiidhaa hin dhiibtaa jechuudha ana manee fudheera sababni isaanii abdii nagaash fooloo godhaa chaalee kuma dhibban seena jedhaa jira abdii nagaash ammasitti hunda jira hayyuu fooloo godhaa hayyuullee kuma sadii qofabte rabbiidha hayyuu kana keessattuu fooloo naa godhaa kuma seentu kuma dhibba Musliimaa hunda gastiira bakka hunda gastiira viidiyoo banii bakkicha sin agarsiisuu deemti warri koomentii jalatti naqeeqxanii musliima baakgiraawundii godhi suuraa isa hidhame yeroo tokko isa miti kan ibiddaan na adabe suuraa isa hidhaan jiru barbaree dhugee jiru sana musliima baakgiraawundii godhoona dhagaa irratti in argitu obsaa hunda isaanii fooloo godhaa warra gastiira galatoomaa. Indee piroofaayilii irra godhattee isa barbaree maashaallah. Harkaan lafa qabii barbaree jedhi jettee bar. Adaganya dabar Musliima waa biraa gootaa eeggadhu eenyu gootu kan. Waa biraa maal? Dadooraa tokko bitatu. Kunoo ilaalaa warri soba jettan kunoo farshaa kana isin agarsiisuu deemtu farshaa kana naqeeqaa turtanii bakka inni itti hidhamedha kuni bakka isin ittiitedha bakka isin ittiite jechuudha bakki kuni. Kunoo guddisise. Amma barbareedha malee kun eenyu miti waan biraa miti hin dirraa. Ishee guddisi tokkummaa ishee guddisi kun achi keessatti. Okay. Ishee guddimnaa okay. Sorry isin guddisaa. Musliima audiootti deebisi. Kunoo farshatti itti qabilaa warri soba akkasii Dubaay miti jettan kunuudha kallattii laayiviin isin agarsiisaa jirra jechuudha. Bakka ittiite kunoo. Bakka isin ittiite kallattiidhaan ilaalaa. Warri soba Dubaay farshatti Dubaayuma jirti kunoo. Dalgeen itti hidhames kunoo. Dalgee mucaan itti hidhames. Wanta irra ta'an sana Dubaay hin jirtu jedhaatu biyyi isin dhabamte hin jiru. Kunoolaa waan an gallakkise hunda isaa ilaalaa kunoo. Itoophiyaa fakkaataa minaamin jedhaa turtan jechuudha. Miyuutii irra jirta yoo dubbataa jiraatte harkaan lafa qabii barbaree jedhiin miyuutii irra jirta yoo afaaniin dubbataa jiraatte quba qabaadhu. Nagaamu. Waan dubbatte dubbadhu asittanii jedhi itti dubbatatti kun dalgee kanatti dheeraa irraa buuse. Bootaa inni taa'edha. Argitee jirtaa bakki ani taa'u immoo asii balbala kanarra. Kun immoo bootaa itti hidhamee jechuudha. Bootaa qotiyyoon itti hidhamee jechuudha sangaan. Qoy bakkichatti qabii musliima bani yeroo tokko akkanumatti qabate bakkichatti qabii musliima akkamaatti baakgiraawundii godhi qabii akkuma isaatti namni waa hawwatu farii tumameera bakkaa kun inni irreebame inni ite qabdee hin tumte kunoo laalala. Inni sanuma dhabu kana caala agarsiisu ragaan kana caalu hin jiru bar.
Yaa Kuno Alex ilal waan inni ittiin hidhamillee kunoo bira jira. Kana ol maal amanname? AI dha nuni jedhira kunoo wallahi agarsiiftee sirriitti amane. Kunoo ilala bakki inni itti hidhame kunoo bakki inni kunii kunoo. ilaa fooxaa siin harka hiite siin adiin illee kunoo. Bakka seenaa Isin harka hiite kan. Isin harka hiite illee kana jechuudha. Tumteetti bakka. Suuricha kaasii. Muslima kaasi bakka. Kun barbare. Ani. Bareeda miti inni irraa dhiiga moo barbareedha ni garaarraa kun. Barbareedha dhiiga fakkaata malee. Ilaal tokkummaa waa tokkon jechuu barbaade. Inni amane amanu. Inni amanuu dhiise immoo dhiisu dirqaman qabu. Muslima kaasa tokko. Lakki kaasii. Waa tokko himna kuni yeroo tokko sagaleen koo jira Alex. Alex hojii sagaleen. Jira. Okay. Of guddisuu yaaleera bakka musliimaa sana kaa'uu danda'ame bakka kaayira. Warroota haadha warraa keessan shawwaddanii gaafa Dubaay irrattan baajaaja isinitti bittee iqaamaa baaftee Dubaayitti isin fuutee gantummaa irratti raawwattan viidiyoo banadhu barbaree jedhiin harkaan lafa qabii barbaree jedhiin kuni viidiyoo banadhu namni illee fooloo godhaa. Namni hojii isitti boontan fooloo godhadha. Namni ganamtanii jirtan fooloo godhadha. Dhugaa rabbii gatii guddaa kaffaltu. Warri nama kana dhiyeessuun ayyaala. Warri haadha warraa keessan gantan jechuun birrii isinitti baaftee biyyatti mana baajaajii isinii bittee ta'uu dinnaan Dubaayitti isin fuutee booda shawwadadhee ammoo nan shawwada. Icciitii tokkoon isinitti himaa. Alex ilmoo tokkoon sirraa argadhaa jetteeni bakka nan yeellaa seennaanan himu. Dhageessa miti Alex? Fataa turre hunda waan siin jette hunda isaa dhagaa turre jala deemee. Qoyka waan addaa tokkoon sitti himaa.